Harka fuuni daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Godina Shawaa Lixaa mana murtii aanaa Walmaraatti himatamaan dhaddacha irratti dhukaasa bane abbaa seeraa dhaddachaa fi nama tokko ajjeesuu biiroon abbaa alangaa Oromiyaa kaleessa beeksise. Obbo Geetaachoo Xaasoo biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti daariktoreetii koominikeeshinii fi qunnamtii uummataati. Aanaa Walmaraatti dhaddacha irratti murteef ka dhiyaatee ture himatamaan tokko rasaasa dhukaaseen abbaa seeraa dhaddacha gaggeessaa turan aadde Warqee Fakkaansaa lubbuu isaanii galaafateera jedhan. Kanaanis alaa haadha warraasaa duraanii dhaddacha kana irratti waliin dhiyaatanis rasaasa dhaddacha sana irratti dhukaaseen battala ajjeesee namoota lama galaafateera jedhan. Obbo Geetaachoon haala taatee mudatee ibsanitti himatamaanii fi haati warraasaa duraanii falmii qabu turanii jedhan. Kanaanis falmii sanaan diiggaan gaa'ilaa erga raawwatee boodaaf falmii qabeenyaa gidduu isaanitti mudatee tureera. Itti fufeessi falmiin taasifame murtiidhaaf mana murtiitti akka dhiyaatedha kan isaan himan. Waxabajjii 4 bara 2026 abbaan seeraa dhaddacha irratti murtee qabeenyaa kana yeroo ifoomsanitti himatamaan kun shugguxii qabatee dhaddacha seenuudhaan haadha warraasaa duraanii akkasumas abbaa seeraa dhaddacha gaggeessaa turan irratti kallattiin dhukaaseera. Haati warraa himatamaa kanarraa gaa'ilaa hiikkata kan dhaddacha kanarraa murtee qabeenyaa eeggataa turte battala lubbuun ishee darbu abbaan seeraa dhaddacha sanarra turan aadde Warqee Fakkaansaa utuu mana yaalaa geeffamanii lubbuun isaanii darbu biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa daariktarra biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti daariktoreetii koominikeeshinii fi qunnamtii uummataa obbo Geetaachoo Xaasoo himaniiru. Namni balaa sana geessise duraan miseensa poolisii sooroma bahee ta'uu kan ibsan obbo Geetaachoon innis wayitaa ofii isaarraa miidhaa geessisuuf jedhetti qaamota seeraan to'annaa jala oolfamee amma mana yaalaatti hordoffii yaalaa fudhataa jira jedhan. Manni murtii waliigala Oromiyaas taateen kun mudachuu kaleessa mirkaneesseera. Manni murtichaa galgala kaleessa ibsa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti qoodan guyyaa kaleessaa godina Shawaa Lixaa mana murtii aanaa Walmaraatti abbaan dhimmaa falmii abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti murticharraa qabu abbaa seeraa mana murtii aanaa Walmaraa kataan aadde Warqee Fakkaansaa akkasumas haadha manaa isaa ka turanii fi falmii qoodinsa qabeenyaa isa waliin gaggeessaa jiran aadde Almaaz Mokononitti shugguxii dhukaasuun lubbuu isaanii akka darbu taasiseera jedheera. Taateen sun dhaddacha irratti raawwachuu kan ibsu manni murtii olaanaa Oromiyaa gocha lubbuu namoota lama battala galaafate kana balaaleffanneerraa jedheera. Gocha yakka raawwatamee wal qabatee qorannoowwan gaggeeffamuu eegalanii fi gara fuula duraatti gaggeeffamanii seeraan ilaalaman adeemsaan kan ifoomsamu ta'us manni murtichaa ibseera. Obbo Geetaachoo Xaasoo biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti daariktoreetii koominikeeshinii fi qunnamtii uummataa fi himatamaan sun balaa sana kageessisuun akkamiin meeshaa rasaasa fudhatee dhaddacha seene jechuun gaaffileen adda addaa miidiyaalee adda addaa irraa dhiyaatee tureef hanga'ichi ammaa fi dhimmi kun poolisiin qoratamaa jira jechuudhaan kan ala waan quubsaa hin kennine. Lammiileen Itoophiyaa baqattummaan Liibiyaa jiran rakkoolee garaa garaatiif saaxilamaa jiraachuun dhagahameera. Waggootaaf dhaabbata dhimma baqattootaa kan hordofu UNHCR jalatti galmaa'anis biyya qubsama argachuu akka hin dandeenye kan himan baqattoonni Itoophiyaa Liibiyaa jiran yeroo ammaa dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamaa jiraachuudha kan dhagahame. Mootummaan Liibiyaa baqattootadhaa jiraachuu himuun lammiileen biyyattiis baqatan akka biyyattii keessaa ba'aniif dhiibbaa uumaa jiru jedhameera. Baqattoonni Liibiyaa kan biyyoota adda addaa irraa garasitti baqatanis tajaajila wallaansaa fi da'oo seeraa argataa kan jirre himu. Keessumaa ilmaan Oromoo jiruu baqaaf saaxilamanii biyyoota adda addaa keessatti dararamaa jiran dhaabbanni baqattummaa idil addunyaa gurra nutti qabuu dideera jechuun yeroo komatan numa dhagahama. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiraatan ogeeyyiin seeraa dhaabbileen mirga namoomaaf falman sagalee nuuf ta'a jechuun yeroo hedduu watwaataa turaniiru.
Somaaliyaa keessatti walitti bu'iinsi cimaan guyyoota lamaaf adeemaa ture amma waan qabbanaa'e fakkaata. Erga guyyoota lamaaniitti humnoota mootummaa fi gareewwan hidhatan mormitoota gidduutti kutaalee magaalaa guddoo Somaaliyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsi hamaan uumamee booda tasgabbiin xiqqoo bakkatti waan deebi'e fakkaata. Walitti bu'iinsi kunis uummanni nagaa akka buqqa'u, daldala akka addaan citu akkasumas qaamoleen naannichaa fi idil addunyaa biratti yaaddoo akka uumu taasiseera. Dhukaasni cimaan meeshaalee gurguddoon kan akka mortaarii fi dho'iinsi kamisa kaleessaa guutuu kutaalee magaalaa dabalatee naannoo Halduwaaq jedhamu keessattuu naannoo mana jireenyaa pirezidaantii duraanii Somaaliyaa kataan Sheekh Shariif fi Sheekh Mohammed fi muummicha ministeeraa duraanii Hassan Ali Kairee keessatti dhuka'uun gabaafameera. Muummichi ministeeraa duraanii Hassan Ali Kairee kamisa kaleessaa galgala wayita ibsaa miidiyaaleef kennanitti tarkaanfiin humnoota pirezidaantii Hassan Sheekh Mohammed fi amanamoo ta'aniin fudhatame taatee haleellaati jechuun kan ibsa yoo ta'u magaalaa guddoo keessaa akka hin baane murteessaniiru. Nuti eessa sin deemnu asuma turra ka jedhan Kaireen isaa fi waayilansaa Moqaadishoo gadhiisanii akka hin baanes dabalanii himaniiru. Miidiyaan Gaaro'ee Online jedhamu viidiyoo maxxanfameen Kaireen barree hojii pirezidaantichaa xumurameera, inni pirezidaantii duraaniiti, mirga keenya kan seera hordofuu fi biyyi kan filannoo hundi irratti waliigalee akka gaggeessitu gochuun matumaa hin dhiifnu jedhaniiru. The Guardian jiraattotaan wabeeffate akka gabaasetti yoo ta'eef jeequmsi uumame kun waggoota dhiyoo keessatti kan magaalittii ergitee keessaa isa hammaa jedhameera. Mormiin kun kan uumame fooyya'insa heera mootummaa paarlaamaan ragga'ee irratti falmii siyaasaa hammaataa dhufeen booda yoo ta'u gareewwan mormitootaa fooyya'insi kun bara hojii pirezidaantii Mohammed dheeressuuf filannoo gufachiisuuf danda'a jedhu. Hooggantoonni mormitootaa marii fi adeemsa filannoo irratti waliigalamee akka jiraatu ka gaafatan yoo ta'u mootummaan immoo mormitoota isaa hidhannootti fayyadamanii biyya tasgabbii dhabsiisuu barbaadu jedhanii yakkaniiru. Gamtaa Afrikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii, gamtaan misooma biyyootan Afrikaa bahaa IGAD fi michoonni idil addunyaa biroon qaamoleen hundi akka of qusatanii fi gara mariitti akka dhufan gaafataniiru. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres jeequmsa kanaan namoonni du'uu fi miidhamuu fi gamoolee adda addaa irratti miidhaan dhaqqabuu balaaleffataniiru. Waajjirri isaan ibsa baaseen barreessaan gamtichaa gochaanii fi finciltootaa fi jeequmsa fedhii siyaasaatiif jedhamee qaqqabe hunda cimsee balaaleffata ka jedhe yoo ta'u Guterres qaamoleen hundi namoota nagaa akka eegan waamicha dhaamaniiru. Oduma kana wal fakkaatuun Ameerikaan jeequmsa Somaaliyaa keessatti mudataa jiruun egereen biyyattii rakkoo keessa seeneera jechuun ibsiteetti. Embaasiin Ameerikaa Moqaadishootti argamu jeequmsa magaalaa guddoo Somaaliyaa keessatti hammaachaa dhufaa jiru irratti yaaddoo qabaachuu ibsuun murteewwan guyyoota dhufan keessatti fudhataman tasgabbii tokkummaa biyyattii irratti dhiibbaa guddaa fiduu akka danda'u akeekeera. Jeequmsi Moqaadishoo keessatti deemaa jiru of eeggannoo kan hin qabnedha ka jedhe embaasichi. Hooggantoonni Somaaliyaa gama hundaan jiran tasgabbii eeguu fi garaagarummaa isaanii karaa nagaatiin hiikuuf itti gaafatamummaa qabu jedheera. Embaasichi kaleessa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa X irratti baaseen tarkaanfileewwan sa'aatiiwwaniif guyyoota dhufan keessatti fudhataman nageenya tokkummaa Somaaliyaa fuulduraa irratti dhiibbaa yeroo dheeraa fiduu danda'u jechuun akeekeera. Vladimir Putin waliin fuulaa fuulatti wal argee mari'achuun barbaadaa jedhan pirezidaantiin Yuukireen. Volodymyr Zelenskiin waraana Raashiyaa faana gaggeessaa jiranitti xumura argachuuf fuulaa fuulatti Vladimir Putin waliin mari'achuuf qophiidha jedhan. Xalayaa banaa pirezidaantiin Raashiyaa Putiniif barreessaniin hagaa waraanni Awurooppaa keessaa xiyyeeffannoo Ameerikaa ta'utti eeguun dogoggoraa jedheera. Nagaan kan dhufu yoo Yuukireenii fi Raashiyaan kallattiimaan waliin mari'atanidha jechuunis kaaseera xalayicha irratti. Akkasumas yeroo marii gaggeessan guutummaan dhukaasa dhaabuuf akka waliigaluu qaban ibseera. Kan ammoo kana dura Putin hin fudhanne. Tiraamp kamisa kaleessaa gaggeessitoonni biyyoota lameenii osoo wal arganii mari'atanii gaariidha jedhanii turan. Kremlin xalayicha isaan gahuu ibsuun kana irratti Putin ibsa gahaa kan kennu ta'uudha kan ibsite. Xalayaa sana yeroo barreessu Zelenskiin waan akkatti qoosus qaba. Haleellaa dhiyeenya Yuukireen daangaa Raashiyaa keessatti gaggeessites eereera. Zelenskiin aangoorra waggaa 26 ture booda umuriidhaanis raagaan deemeera jedheera. Xalayicha affeerraas of keessaa akka qabu yoo ta'u waraana sana kan xumuruu qabu anumaa fi siidhaa si waliin wal argee mari'achuuf gaaffii dhiyeesseera jechuun Zelenskiin xalayaa koo waan gaariin naa deebisii jedheera. Raashiyaan garuu yoo Putin waliin mari'achuu barbaadde Zelenskiin akka gara Mooskoo dhufu isa affeera jettee turte. Waan ifatti Yuukireen uummatatti beeksifte amma Ameerikaan xiyyeeffannoo ishee waraana Iraan irra godhachuu isheetiin. Putin osoo xalayaa kana hin argin durayyuu ibsa kenneen Yuukireen waliigaltee irra ga'uuf qophiidha jedheera. Kana gochuuf ammoo waan dhiisuun irra jiraatu gama lamaaniin dhiisuudha jedheera.
Hizboollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos akkam fudhanne himeera. Gareen hidhata Libaanos Hizboollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanos deeggarsa Ameerikaan taasisan akkam fudhanne beekseera. Gareen hidhata Iraaniin deeggaramu kuni ibsa jechoota jajjabaa guuteen baaseera. Hoogganaan garee kanaa Naa'im Qaasim waliigalteen taasifame kan bu'aa hin qabnee fi saalfachiisaa jechuun uummata Libaanos harka jireessaan fudhatama kan hin qabnedha jedheera. Oduun kun kan dhagahame erga mootummoonni Israa'elii fi Libaanos waliigaltee dhukaasa dhaabaa haaraa labsaniin boodadha. Waliigaltee sanaan Libaanos keessatti zooniin nageenyaa Opereeshinii Hizboolaa itti dhorkamu akka jiraatu labsaniiru. Ibsa waloo roobii kaleessaa Ministeerri Haajaa Ameerikaa baaseen biyyoota sadan waliigalteen kun Hizboollaan dhukaasa guutummaa guutuutti dhaabuu irratti hundaa'a jedhaniiru. Haa ta'u malee kamisa kaleessaa hoogganaan Hizboollaa kan waliigaltee irratti hin hirmaanne dhukaasni akka dhaabbatu ka jedhame kibba Libaanos keessaa Hizboollaan baanaan Israa'eliif amma booji'amutti akka laaluu fi kun ammoo kaayyoo Israa'el bakkaan gahuudha. Kanaaf nuti uummata Libaanosiif qabsoofna waliigaltee kana kufaa taasisneerra jechuun beekseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.